Bararaacheen jaalalaan hindoota boosisu keessatti. Mucaan laayivii irrattuu namni sii qabu dhibame. Nu hundinuu nama gaarii miti. Mee rabbi nuuf fadhiisu amiin jedha. Mucaan sabiyyiin duraan amiin jedhaa jiru rabbi paastarii si haa godhu jennaan. Ilma qajeelaa naa ta'e. Ilma barfataa naa ta'e. Maaliif akka inni dide garuu? Anaafuu naan galle. Garuu bakka saammoo sheekni. Maqaa Iyyesuusin! Iyyesuus! Hamzaan immoo maal akka inni jedhaa jiru qofti naa galaan jiru ana. Maqaa Iyyesuusin! Iyyesuus! Amma tana sheekha ittiniinis wanta loxoosoo tana. Wanta loxoosoo barartee tana. Wanta takkaa ilmoo namaa waan raaftee haateen fakkaan ka fuulisii kana bajjaa'e tana. Oroota. Ambishaana daandii lama guutuu gatiin dhugee jiree jennaan bicuun siisaa kareera natti fakkaata. Meemeessin viidiyoo natti agarsiisaatii ani immoo nan kolfa rakkoo hin qabu sinni wajjin. Araqeen dhuginaa. Oggaarraa gubeessin balleecha. Yoshi waa tokko rakkoo hin qabu wajjin kolfinaa wajjin taphannaa wajjin akka barbaanne taana bakka. So kanaafuu jennaan ani Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii hundinuu nagaadha hundinuu fayyaadha hundinuu pisiidha. Jirra. Gisee kana keessatti ansaar maaf fuudha sodaattaa yoonaan jettanii tokkoffaan sababa kanaaf. Yoosii mucaan akka kan nararafte amma. Ansaari koo rakkoon qabu nama lama ta'uun ikkoo dirqamaa miti. Qophaa keessi ikkoo sargii gochuu hin dandeessa akka mucattii kanaa jedhee gurbaan tokko viidiyoo naa ergee jira. ገና መስገና ሸብ አርጉት በልቶ ጠጥቶ ማንን ይጃል ሰቡረባ Sargii irratti lama ta'uun dirqamaa miti. Qophaa keessanis sargeeffattanii eenyuun fuudhaa jirtu garuu. Ishii yoo qophaa keessa dhiistee akka jara kanaa immoo naan jedhe gurbaan tokko. ቃል ገባለሁ ላለለይሽ አረገሽ የታሪ Sargiin barbaadoo roota. Namanadan kapal mata ni nungguin. Ani barbaadoo sargii. namarratti waan hin taan dalag hamorma kee micciru Ishii mee akka jara kanaa mokkori naan jedhe gurbaan tokko immoo naa ergee mee viidiyoo kana. Eenyuutu sin caala har'allee urjii Afrikaa qacalee. Eenyuutu sin caala har'allee urjii Afrikaa qacalee. Isin keessa keessaniif hin kolfu. Isin keessa baatanis. Haa akkamitti? Masakee kan nyaata. Nyaata masakee. Nyaanni masakamee. Nyaannichi masakameera oruuta. Nyaannichi masakameeti. Innaa jarri moggaa 30-40 boodoo heerumtanu fuutanu dhagaa gudii keessan. Umriin kee waggaa 30 warraan ilmoon ati dhaltu ashangulliitti fakkaatti. Wallahi ati dhaltu dumbushbushee miti. Ilmoon ta'e miilli jalaan qalloo mataa gubbaan isaan guddaa.
Karamela bukan bagat. Akka jole nama sani bagara da. Jalati bagat. Dali. Carra kayak tifa ya dami. Ati. Dali, cara kayak tifa ya dami. Kaama meti yerong kabnu kasinjau. Si wajib fuldura jeracur afni yang kap. Sirat dabar fateti yero jingke isa. Bodan talati ko la falqatu taharman basim fuda. Waggaa soddoma jechuun mucaan sun taphattee quufteetti. Utaalamiin fixamama waggaa soddoma keessatti. Rakkoo qabamatu waggaa soddoma keessatti wal fuudhanii. Garuu dhiiraaf rakkoon qabu durbaafituu danda'ame waggaa 25, 26, 27tti ituu heerumtanii fuutan ijoollee gaarii argachuudhaaf carraa qabdu ni jedhama. Ijoolleen sabiyyummaadhaan argamtu ijoollee baay'ee babbariidhaa fi ijoollee baay'ee cimtuu taate gatii ta'e jennaan mimi waggaa 25 waggaa 30tti afoonush anis immoo sargii keessa nyaachuudha jedheetani malee waan biraaf miti. Sururii haadhaa dhiirri waan dhiirat hojjetaati immoo kana hojjetu. Uganda Kenya Ugandaan akkasim dhuga Keenyam durdura abbootiin keenya biyya kana dhufanii biyyin bareeddi dhugaadha biyyin bareeddi dhugaadha jennaan Ugaandaa jedhan achumaan Ugaandaa jedhamte malee Keenyam biyyin moon bareeddi dhugaadhaan kee. I come from the black, yellow and red, symbolizing a beautiful nation. Ugandaanis keenya jettanii ka. Kuni soba propaganda malee waan ta'uu danda'u miti. An Ugaandaa keessaa miti Itoophiyaa keessaa iyyuu inni lafa mana qabda. Jabanaan cabe maalitti dhugama abbaa koo? Jabanaa cabsitee maalitti dhugna dhufne? A'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Oromoo reettiin xiyyeettuun dhukkuba kaansariitiin qabamtee baatii takka mana ciisu jirti. Kanaafuu doktorri miileen takka na gaafate reettiin tun osoo isin jirtanii akka fuula rabbiin jalaan galle sheer kooppiiliingii godhaati viidiyoo tan ol biraan naagaa akkaawuntii zala haayitan irratti erga birrii zalaa tan irratti erga lakkoofsa zala isinii haayitin jira. Osoo isin jirtanii reettiin tun fuula rabbii kan galle jiraachuu feeti kana reet akkatti isillee mirga qabdi haa jiraattu. Dhukkuba kanaan akka jalaan duune cinaa naa dhaabbadda. Kanaafuu viidiyoo tan sheer kooppiiliingii godhaa baariyaalii baasaa walii qoodaa reettii xiyyeetinaa naa dhaabbadda. Takkittii tanan qabaatan ilaan kuchiisina. Adaraa rabbii jaa rabbiin isin qabe dhageessanii. Bara lubbuun namaa akka reettii fi akka hoolaatti du'u keessattis akkas jedhaa jirta. Dhugaadha bakka haqni jara kanaa eegamuu qaba. Haqni namaa yoo hin eegamne haqni reettii fi hoolaa eegamuu qaba. Reettiin kun utuu jirtu du'uun qabdu. ባንክ ገብቶ ከዘረፈ በኋላ ፖሊሶቹን ቁጭ ብሎ ይጠብቃቸዋል። ለምን እንደሆነ ላስረዳችሁ። እንዳልኳችሁ ባንክ ይዘርፋል። ከዘረፈም በኋላ ፖሊሶቹ እስኪመጡ ድረስ ቁጭ ብሎ ይጠብቃቸዋል። ፖሊሶቹም ይዘውት በመገረም ለምንድን ነው ግን እንደዚህ ያደረከው ብሎ ሲጠይቁት ከሚስቴ ጭቅጭቅና ንትርክ ብታሰር ይሻለኛል ብሎ ይነግራቸዋል። እናም የሚያስቀውና የሚያስገርመው ነገር እዚህ ጋር ነው። ፖሊሶቹ እስር ቤት አልከተቱትም። ተመልሶ አመጡትና ቤቱ ከሚስቱ ጋር 6 ወር ከቤት ሲያወጣ ጊዜ እንዲያሳልፍ ፈርደውበታል ማለት ነው። Akkuma san dhageessanii namichi kun birrii baay'ee baankii keessa haatee mana baankii dhuma sana fuuldura dhaabbate. Haatee kee mana baankii sana fuuldura dhaabbate jara poolisii eegaa ture. Jarri poolisii baankii sun hatameera kottaanu qaqqabaa sana hanga jarri dhufanu namichi inni haate sun achuma dhaabbataa ture. Haatee kaatee akkamitti asuma dhaabbatte jedhanii jarri iyyuu dinqifatanii ilaalaa turan. Gisuma sana keessatti namicha sana qabanii mana murtii geessanii akkamitti haatee akkamitti hatuu dandeessee maaliif hattee jenna. Ani warri koo baay'ee na rakkisti. Baay'ee na caqacaqti. Ciqicciqii dhuma sirraa isin qabaana hidhaa jedheetanii jedhe. Maaf akka kana abbaa manaa keessan caqacaqdu qoy. Ati keessa abbaa manaa hin qabdu rakkoon qabu. Bora abbaa manaa kee akka kana caqacaqe. Abbaan manaa kee bakka waan godhudha. Of ajjeesuu qofa tafaafi. Homaa waan isin qalchi tokko hin jiru. Al tokko immoo gisiisan naxxanii manaa baatanii kaatanii footoo koo barbaadan istaayilii akka kanaatiinis kaa'uu ni dandeessu. Masinka production. Yarada ልጅም እየሸዋየን ብንዝናና በእኛ ስታይል ከላካ የለም። Hop, hop, hop. እንዲህ ነው የኛ ስታይል akka kanaatiinis gatii ka'uu dandeessanu jennaan ስታይል akka kanaallee fayyadamuu qabdu jennee gorsa guddaa san gorsuudhaa kaane sin immoo dhugaa seetanii akka kanaatti kaanaan
kiu jechuun amma ka gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun amma ka wayyoo taasoo kiyya ani wajjin seena dhuga aidam taasiyee na taaste taasoo kiyya na taaste qaba naga lakkisaanii biraana fuudhuga taasoo kiyya taasoo na taaste galakki seeni kadhaqi si kadhanni akka namaa gita sila namitti hin deebi'uuti maal ashqaabatte si dhageenya sin ga'ure seeni dhaqiti seeni ka ashqaabaacha akkasitti qadda seeni dhaqiti kiba awwaala hojii baay'iti kadhanna akka namaatitti hojiin boonya sareentu Ay xaasoo si xaastee boolla galtii yeroo kana keessatti immoo uummanni miiliyoonii 70 rakkina guddaa tokko qaba jedhanii haasaa jiru. Rakkinni inni guddaan qabu inni tokkoffaa inni walii galtee hin qabnu. Gandaan wal qoonnee, bakkaan wal qoonnee, gareedhaan illee zooniidhaan maali wal qoonnee wal nyaachaa akka jirru beekna. Diinni immoo kanatti fayyadamanii akka barbaadan akka jiran godhaa jiran beekna. Yeroo kana keessatti immoo namoonni tokko tokkummaa keenya waan ibsu gizee hojjetanii dhufan arguun baay'ee nama gammachiisa. Oromummaa sabboonummaa kun fedhii keenya harii ture nu hariinuu wanta kana ni barbaanna ture. Oromiyaa keessatti walii galtee yoo dhibame oorota yoomuu taanaan mo'annaa hin qabnu yoomuu taanaan jaraa gadi taana yoomuu taanaan akka durii sana akka yoomuu taanaan akka durii sanayyii ammas deebi'anii akka marrataatti mataa keenya gatii tumuu danda'anu jennaan wanta kana bareechin eeggachuu qaba. አሮጊቷና ወጣቱ ፍቅረኛሞች ዓለምን ጉድ እያስባሉ ይገኛሉ። የ36 ዓመቱ መሐመድና የ85 ዓመቱ አዛውንት አይሪስ የፍቅር ታሪክ ዓለምን ጉድ እያስባለም ይገኛል። ከዛሬ 7 ዓመት በፊት በፌስቡክ በተጀመረ ፍቅር የ36 ዓመቱ ግብጻዊ መሐመድና የ85 ዓመቷ እንግሊዛዊቷ አይሪስ ዓለምን ያስገረመ ትዳር መሰረቱ። ብዙዎች አይሪስን ሰውየው ለገንዘብ ብሎ ነው የቀረበሽ ቢሏትም እሷ ግን አይደለም ብላ በሙሉ ልቧ ወደ ግብጽ በመጓዝ መሐመድን ታገባዋለች። እናም ዛሬ ላይ ህጋዊ ባለቤቱ በመሆን አሁን ከውድ ባለቤቱ አይሪስ ጋር በእንግሊዝ ለንደን እየኖረ የሚገኝ ሲሆን የእንግሊዝ ዜግነትም ማግኘቱ ተሰምቷል። መሐመድ የ85 ዓመቷ አዛውንት አይሪስ ሙሉ ለሙሉ የሀብቷ ወራሽ እንደሆነም ተነግሮለታል። ታዲያ ፍቅር እውር አይደለም ትላላችሁ? ሐሳባችሁ እሲ ወጋ ሰደተ ሚሸለኮ ሲስቴ ጅርት ወጋ ሰደተ ሚሸን ታቲያት ሜሜ ወጋ ሶዶ ማሐዘን ደምተኒ ፉታ ብሪድ አዘደ የሚቲ ጉርባን ኩን ይጃለላ ጀደቲ ጀደማ ዘር ኩን ዱጋዳ राजू कोच कम टू इंडिया कुछ होता है राजू है now you singing it in Ethiopian राजू कोच राजू कोच बताओ उर्दू मालूम उसको राजू है राजू काम किधर से आएगा इंडिया यू स्पॉन्सर yes ओके राजू वीडियो आजा इधर से इंडिया इंडिया राजस्थान राजू काम टू इंडिया जरा जरू वंत जर जरा वंत गुड्डा तू जरा बोडे रदेबिना वंत तिकना बोडे በረችን ረታሶ ይህን ዜና አይታችኋል። ከደምቢ ዶሎ አዲስ አበባ 600 ኪሎ ሜትር መኪና ከስር የሆነ ብረት ላይ ተንጠልጥሎ የ10 ዓመት ህፃን ነውና አዲስ አበባ ደርሷል ምንም ሳይጎዳ ማለት ነውና በጣም የሚገርም ዜና ነው። በምንም አይነት መንገድ ይሄን ልጅ በሰላም መድረሱን ማስረዳት ራሱ አችል ማለት 600 ኪሎ ሜትር ማለት ምን ያክል ሰዓት እንደሚፈጅ ይታወቃል። በዛ ላይ ደግሞ ከመኪና ስር ተንጠልጥሎ ነው እንጂ የሆነ ተኝቶ ምናምን አይደለም የመጣው እና በምን አይነት መንገድ እንደደረሰ ራሱ ኤክስፕሌን ለማድረግ በጣም ከባድ ነው። ልጁ ምንም ሳይጎዳ ለአስኮ ፖሊስ ጣቢያ ተሰጥቷልና ልጆችን እግዚአብሔር ነው የሚጠብቀው የሚባለው ነገር በጣም እውነት ነው። ግን ሁሌም ሾፌሮች ባካችሁ መኪና ከማስነሳታችሁ በፊት በተለይ ትልልቅ መኪና ያላችሁ ሰዎች ከስር ቼክ ብታደርጉ ይመረጣል። ምክንያቱም ይሄ ልጅ መንገድ ላይ የሆነ ነገር ቢሆን በቃ ሾፌሩ ነው ተጠያቂ፣ ማንም ሌላ ተጠያቂ የለም፣ ሾፌሩ ነው የሚጠይቀውና ለባካችሁ ሾፌሮች ተጠንቀቁ። ግን በጣም የሚገርም ነገር ሆኖ ነው ያገኘሁት። እንዴት አዋራው ምኑ እንዴት በቃ የሆነ ነገር አላደረገው ድንጋይ ያለ ምን አለ ከስር ብቻ በሰላም መድረሱ በጣም የሚገርም ሙጫንኩን በየተኮ ከአካታን ፊንፊኔት ገደ ሁንድ ከሰኑ ዳገሰነ ደርሶ መኪና ዘለሳታይ በከደካን ቁቶን ወንቲ ሜቀሰርኩቱ ከሰቲ በከሰነታይ ፊንፊኔን ገሉን ሰነሙኒ ባየና ጃይ ሲፈታጁ ወለግቸን ጀሪን አንሸውቸን ጀዱ ወልን ጨብሲና ዶን ኩማ ጎቶ ኦሮሞዳ ዋጀሪሜ ይገኮ ያለፈ የሰጅማ ፍሉ ዲኒ ዮም ኑራ ፈ ዮም ዳቀ ኑ ፍሉ
nu diiguudha fedhiin kan gooma taan fedhu wallaggichan jedhin anshawwichan jedhu walin cabsiin haadhoon dalga wal ilaalee boorana koo gujii arsii kiyya baalee quba nutti kaa adiinni qaawwa argee walin ammeessinu walloo koo arargee kan uumaan firoomse diinomsinee dhiiga naafsii adda baanaa omaan laannu hiika ijin argu taanaan ofiin deemu miiloo wajjin gatii qabna wajjin kaafna kiiloo qofaashoon boqqoodha homaan qabnu gatii abbaa barbaadetu nu folloksa qaxii wal wajjiniin garuu feerroodha sibiila ormuu qaamaan miti gaaddidduun nuti oromoon tokko jedhi. arrabni koo siifacatu waa tokko hin dandeesse dinqisiifachuu hin danda'u. Dhugaa kabajame dhugaa naa jiraadhooti dhugaa uummata kanaaf rakkina uummata kanaa kan bareessii ጊዜ kana keessatti rakkinni uummata keenya jidduu jiru isa ስር እየገባችሁ እስልምና ይሻልሃል ና ወደ እስልምና ብቻ ነው ትክክለኛው እንትን ፕሮቴስታንት ብትሆን ነው የሚሻለው ወይም ደግሞ ኢየሱስን ተቀበል ማርያም ነው እንትን የምትሆነው ምናምን እያላችሁ እምነታችሁን ልክ እንደ ኳስ ጨዋታ የምትመለከቱ ሰዎች ታሳዝኑኛላችሁ። በጣም አልገባችሁም ማለት ነው። እምነት አልገባችሁም። አያችሁ እናንተ አንድ ሰውን ማሳመንም ከፈለጋችሁ ወደ ራሳችሁ ሃይማኖት እንዲመጣ በእውቀት በተሞላበት መንገድ ስርዓት በተሞላበት መንገድ ሐሳባችሁ ሌላ ሰው ላይ ጫና ሳታደርጉ በትክክል በስነ ስርዓት በቃ ስለ ሃይማኖታችሁ መናገር ለምን እስልምና እንደመረጣችሁ ለምን ኦርቶዶክስ ለመሆን እንደመረጣችሁ ለምን ክርስቲያን ወይም ደግሞ ፕሮቴስታንት መሆን እንደመረጣችሁ በስነ ስርዓት ማሪ ነሞኒ ባየን ጉርባ ከነገረ ሙስሊማቲ ኮቱ ጀራጅሩ ገረ ፕሮቴስታንቲቲ ኮቱ ጀራጅሩ ወንተ ከነራቲ አሬቲ ከነኒ ከናሳጅ አከሚት ሰነምኒ ጁሊ ዱርባ እንዲ ቦስ ሰቆ የወሮታ አከሚት ጃለላን ጁሊን እንዲ ቦስ ዱጋ ረቢ ሰገሪ ተውፊቅ ቀም ነው ሙጫ ከና እንግሊዝ ፈራም ዲባይ ኮቶ ኮበረታ They all are cheating on me, Manandira. They all are cheating on me. I always say Girma Mutuna Bonaneko, and he's going out with other girls. Gile para me conjuro un so na hoje. Shivani. No, don't talk to me. Please don't cry. Please, Shivani, please. Manandira, thank you so much. Please don't cry. Only you love me. All Oromo people love me. All Oromo people love me, but you cheated on me. But last you cheated on me. Raachini ka dukana keessatti nama wayii wajji waamtee jalqabee ture waan kana ammoo gisee siin agartu keessatti mucaan kun hin dandeenye boyicha guddaa bu'aa jirti niwukilaariidhaan akka nu rukuchiiste amma hindi niwukilaarii qabdidha yeroo kana keessatti hindi waan baay'ee qabdi waan sana hariidhaan nu rukuchiisnaan bakka nu deetti dhumaa jira raachila ankis lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa walitti kan darbattani kubbaa miti rasaasaa lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa lammiin koo waan kana qofti si ga'an jiru mucaan Itoophiyaa keessatti muuziqaa jedhamu harii isaa fixee jirti muuziqaa jaalalaa keessattu ani nin jedhu muuziqaa ammoo eenyuun ni filatu fi koyi muuziqaa eenyuun ni filataa fi jiru akkamitti afaan barteetti afaan barsiistetti taaraaju kanaan dura mucaan kun afaan barteetti jechuudha. Raacheen immoo wanta kana yeroo ibsu keessatti wallolera barbaadu yoo barbaadate yeroo asii baatu barbaadde shivaanii kee argachuu dandeessa. Ani nama shivaanii dhamtu iyyuu hin beeku baay'ee dhiifa manaa godhe. Dubartoonni yeroo baay'ee nafaana alasaallasanii galanii namiidhanii deemu. Ani dogoggora koo kaleessaarraa baradheera dubartoota. Wayinii ergitee hantee shivaanii. Hi, Rachi. Hello. Hi. Hi, Ashley, my brother. How you doing? I'm fine, how are you?
I'm good. How you doing, buddy? Imani, please tell him your friends. What? His punishment big. I can't. Punishment for nahi ke avan simata. Rachu no good. Me lose punishment. The punishment is very hard. Please tell him your friends. Tell him. Listen, Ashley. Shut up. Rachu, you are right. Good. You Don't do in this the punishment. Rachu are crazy jarti maratu resi wallahi. Yeah. Yo jarti Yeah, maratu we are jarti crazy. matina raga badu kasetiyo. We are crazy, brother. We are crazy. Yes, we are. Shivani. This is perfect. Yes. Adab yakenat if the wife crazy No tell if. husband crazy tell wife you too. Rachu in the you Okay, you crazy. and Ratu play. If you cannot play, then I will come later. Asli adabi qalali sif. I like America but I am nadabu. I like America but I am nadabu. በሀገራችን እኛ በኡጋንዳ በጣም ዜሮ ትዕግስት እንደዚህ አይነት ነገር ህግ አለ፣ ህግ ይከበራል። እዚህ ቅሊንጦ ይገባል እንገለኝ ባይዜ ብየከኛ ብየ ኡጋንዳ ባይዜ ወይ ብየከኛ ባይዜ ዋን ባይ ስትሙን እንደና ወይ ብየከኛ ብየ ኡጋንዳ ይችላል ብየከኛ ብየ ኡጋንዳ ባይዜ ጉያቲ ነሚ tokko ጉያቲ የሮሸኛችሁ ቀበ ባይዜ ድርቀሜ ሞቱማን በነፍስ ወከፍ ኑሰሳቤ ጉያቲ ሸኝና ኑኛችሳ የኑቲ ጋፍጋፊ ኛችሁን በርባኔዩ even motummaan keenya baay'ee umuriin keenya ga'ee galli friendiyyuun qabnu tana በነፍስ ወከፊ tokko Suluma akkaanis ikkoo kana keessa Ugaandaadhaan fakkaadhaam. Calluma jedhanii jarri keenya asitti na da'anii bari. An suluma Ugaandaadhaan. Yoo dhabde tokko mangistii dhumatu namaa kennaa tokko. Nyaannis kan mangistii irraayyii. Warris kan mangistii irraayyii. Doktora Waadaa Naaseenaa yoo an Samiiraa na bira fiddanii halkan tokko 12 kan ittiin deemne halkan tokko sarrafee bule wallahi riyaala 5,000 Suudii ni adabamu. Waadaa Naaseenaa sitti dhabu. jechuun jira 12 ka ol utaalanii raboo ammoo ka fixachiisan. Mukallama ka fixachiisan yoo an hin deemne halkan tokko 12. Wallahi العظيم dhageeffadhu doktor dhageeffadhu waasiima wallahi العظيم jechuun habiibi nuti warra asitti miti magaalaa riisitti araadaa turre si galee mucaan jechuun afaan mormaa olii malee jala kana qullaa baadoon amala afaan qofa. Sa'aatii ammaa kana riyaala 5,000 galchee guyyaa boroo ani sibira hin dhufa yookiin ati mushawarra narraa kafale riyaala 5,000 Suudii 12 halkan tokko yoo waan barbaadde naadab waan barbaadde riyaalli 5,000 Rozi nu soba yaddi ana miti wallahi billahi ciccitaa jira barka Rozi ana tuf beeka Abbo mujaddiin 12 miti ni baraboo itti deebite nama horo tuusi akeekee aaduu miti dhiisinurra. No, doctor. Good hour, this is my big mafia yani Ingilifan. Yo Samiran halkan tokko bira bulee alhamdulillah kan jenne wallahi billahi surre dhaqeen achi gateen galaan halkan mo tokko an bira bulee alhamdulillah gatiin jenne surre dhaqeen achi gatee galaan wallahi billahi fida Samira masanna fida tamakkasi zaachitu san surre dhaqeen san achi gatee gala yoo halkan tokko an bira bulee alhamdulillah rabbil alamin isinin jedhin wallahi billahi Allahu akbar. Ada kita biju doa mana terfakat baik tak wallahi anak kan mati aja ani garu wasinya cu berbadi sonten nama kasih kan berarti ijazah buta mempuah karena jucu berarti tok dokter as di tap goti fini berarti garu live sendiri tagut komplain ki share goti tagut rankun kap hayat mamanu dhagefat Samira furdina ruuzaan furdatan san yoo duraan aananiif dhadhaabdan maanillee biyya furdatteeraatti amma maal goote iimalli gaafa biyyaa sun jijjiiramee ka ruuzaatti deebi'eera furdinni ruuzaa torbaan tokkotti yoo qufaansi qabu. Amma haasawuun faayidaan qabu jechuun laayivii cufiitii lakkoo isa kee kootu keessan ergi kootu natu sawwaaqa si erga kootu ergi amma gabbuu yaati laayivii gassee sa'aatii ammaa naa ergi dana dhufa.
Dhis na dhukkube jedhee deemaa obboleessa kiyya miidhame jedhee deema ganama subii deebaa rabbiin dhufu. Rakkoon hin jiru. Yalla. Ergi riyaala 80 haga manfuwa gadhufa riyaala 80 qofa ergi. Yoo ati guyyaa boruu viidiyoo waraabdee alhamdulillahi rabbil alamin hin jedhin TikTok irratti gaxaamu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin jettee viidiyoo waraab. Ay ragata. Amma lago isa ke ergi tiragata ani kino rabbi namalli ufsi qabe jira. Allah ibira rasi ergo akkam danda ergi gaseeni saati. Rabbi jecha ufsi qabe sin jette bar. Lisa rabbi jecha alhamdulillah akkasi jechi ufsi qabe anille ergi gaseeni. Rabbi fakkaate ergi. Biyya keenya keessatti saasaan akkasii haasa'amuu hin danda'ama lakka. Jarri kun lakka Saawudii keessa jiru. Maal gochuu siin dhuftee Samiiraan maal gochuudhaaf? Halkan tokko alhamdulillah akkasi. Ay Samiira. Samiira koyat Samiira. Samiira nu bokkisiistee taamaara koota sana. Sagantaa raaf qabade kanuma fakkaata sagantaa biraatti mul'atu deebinuti laayikii gochuu keessan akka hin dhageenye hundi keessanuu laayikii na godhamu hundi keessanuu jarramee waan hojjetu